abdii kana namaa himee fi mucaanni duute jaaniin dhageenya ijee siime abdii mucaatan eenyu siimette jala buutee abdii gaafatte nama himeef san buurama gaafadhe niitii isaa abdiif eenyu himeef abdii ka hojii galchi abdii fa'aa bar mucayyoo arabni isa beetti malee nan beektu arabni hojii galchise sun daawwaltee mucayyoon hin duute nuun jette lakkoofsa san naa kenna ammaa tana jedhu utuu isaan lakkoofsa naa kennite amma araba sallee deemuuf ta'a. Wajira polisi illee nama san deemuuf ta'a jechuudha yeroo san deemuuf ta'a halkanuma san deemuuf ta'a. Achi isaan lakkoofsa waan naan kennineef kaleessa illee eegaa oolee miidiyaa irratti illee waan poosti godha eegaa oolee haadhami wajira polisii natu dhaqe. Dhaqee waan jiru kompiitara keessa laalee bakka isiin jirtu laalee lookishiin manuma yaalaa keessa jirti nama itti barbaadanii amma tana deemuu hin dandeessan aan jetti jirra. Amma tana bakka san dhaquu hin dandeessan. Galatoome. Gaafii biraa. Okay. Gaafii qaxxaamura gaafii biraa. Obbolee Sakiyya Naasir wanni ansi gaafachuu barbaade mucayyoon tun Beeruut irraa biyya Dubaay kana dhufte. Erga waraqaa firii fiizaa hin qabdu asitti ispoonsara barbaadattee argatte. Ispoonsara isiisan situ wal qunnamsiise moo nama biratti wal qunnamsiise? Akkamitti ispoonsara isiisan immoo beekuu dandeetteet? Natu wal qunnamsiisee bujaatti Beeruut dhufte iyyuu kontiraata dalagataa turte bakka kontiraata sadii baatee viiziitii keessa galtee viiziitii sanillee walumaan bitaa turre achi ispoonsara kana barbaadnee fi ispoonsara kana barbaadee fi wal qunnamsiisee egaa wal qunnamsiise nagaa ofiitiin hojii fi bichaa hojjetataa guyyaa shan akkas yoo hojii dhaabde bichaa baate malee nama sana hojii deebite bakka hojii isin dabarsitee siin hojii yeroo isii jechuudha. Achuma jirti amma kaleessuma wannaa isii dhagee malee deengadduma kana wannaa isii dhagee malee. Ijazaa sibiratti buuti moo nama biraa biratti buuti moo mana biraa nama ijazaa wal buufatu miti dhiiroo obboluma akka hiriyaa yoo jedhani hiriyaa ijazaa wal buufatu jira hiriyaadha ijazaa waliin buufanu isinis hojii hojjetti ispoonsera waan ispoonsera barbaadeet wal quunnamsiise na birrii kan falatteet ispoonsera iqaama ofiitiin tankasa jirti. Biratti baatidha amma. Ijazaa erga iqaamaa ijazaa mana abdiitti baati. Mana abdii boqojii ka amma birrii dhaqee mana madaamiitii fuudhee madaamin du'a ittiin teessan biratti baati. Achitti baati. Mana abdiitti kageessa. Waan guddoo abdii irraa baruu teenya abdii nuuf fida. Khalifa dubbii dhageesse miti. Akka ajaa'ibaatti. Aadaan manguddoon dura ofii wal gaafatti dhageessanii walii jetteeti wal gaafatti. Amma seenaan irraa fagoo jira. Dubbichinis fagaateera irraa. Amma gurbaa isaa biratti baatu isa yoo dhiyeessan malee amma gurbaan irraa fagoo jira gurbaanis akkuma keenya jiraayu. Amma waa dubbataa artan anaayyuu waan jadiida tokkon na dhufe mucaa ka fidinaan jettanana kammoo sabboonaa fidaa jettan hundi keessanuyyuu galatooma rakkoon qabuuti. Ani immoo amma inumaayyuu dubbiin faalaan harkaa garagalte maalittiin aan jedha. Tokkoffaa namni du'a kana mucaa kanattu himeeyyuu abdii boqojjiiti. Namni dhaqee birrii irraa fuudhes abdii boqojjiiti. Namni amaanan isii na bira jirti jedhes abdii boqojjiiti. Ani dhumallee yoo ta'e yoo abdiin dhufellee kanuma dubbadha dhageeffadha. Amma seenan hiriyaadha. Ani hiriyaa ta'uu waa kanne bakka feetetti na fidi jedhee fide. Amma immoo abdii boqojjii Nuraddiin itti bilbilee abdiin boqojjiillee dhufee waan inni hime kana himu. Fudhadha namu mukun. Sabboona ilmi dhiiraa dhugaas yaada latu. Doktor Latiyoor. Man haasa'ee mire hin beeyta olii gadi hin beeku. Abdii boqojjii namni birrii irraa fuudhellee abdii boqojjiiti jedhe mucaan sii galee. Namni duuti itti himamte kunillee abdii boqojjiiti. Mucaan kun abdii boqojjiiti irraa dhagee laal nuureen eeggadhu kan. Abdii boqojjiiti irraa dhagee. Sii galee erga abdii boqojjiiti irraa dhagee booda gara in waan kan ilaal si wajjin turte hiriyaadha malee ani ijaazaan buufanne naan jedhe abbaan kana ani hiriyaadha malee ijaazaan buufanne hiriyaadha. Really? Situyyuu ispoonsara kana argeemmoo jinni irraa fidde ispoonsara kana jedheen qoradheera ani bilbilee fiira kanallee ragaa sobaatiin hin deemu abbaan kana kunu. Ispoonsara anatti. Laali amma laala afaan Oromoo dubbanna nu hundi obboleeyyan. Afaan Oromoo. Siifaan Kamaal jirtu. Waan sabboonaan jeessu nu galee. Bakka siifaan Kamaal nu galee. Messi warra arbaa kanatti dhiisaame warra kana sila Khalifa bakka siifaan Kamaal jirtu. Bakka ani. Eesh ayye.
Ani jechuun dubbii qulqulleeffachuuf booda dubbiin caacataa akka hin taaneef beeku. Ani laal gabaabumatti waan mana keetitti dubbatan duruunaa galte ammanumatti maaliif jennaani waan seenaa jiruu dhufee isinitti himee sabboonaan isas jira ati isas jira siifan teenyaa isas jirti bakkuma takka jirra. Amma laali rimee akkuu barbaadan haadha barbaadan dubbii amma laal namoota gurguddaa as keessa jira amma latiyoon nama silaa dubbii dura dubbannu dubbii bilcheessuuf jirra malee murtee nama gurguddaa kanaatiif dhiifna. Laali nuti amma wanni isinirraa barre seenaa jiruu dubbii tana akka isinii hime namni seenaa jiruutti himees abdii akka ta'e abdiin nama himees abdiis information irraa arganna namni kontaaktii abdii barbaadan dubbii abbaan ala jiru hin dhumtu dubbiin abbaan bira hin jirre hiyyeeytiidha waa'ee abdiitis dubbachuu hin dandeenyu abdii irraa waan bilcheeffannu qabna abdii qabaa fidaanu amma itti bilbila. Bakka tana sii qulqulleessa kaa'ama bakka tana mallaqni abdii bira akka jiru anuu dubbadhee jira. Mallaqni abdii bira akka jiru. Nuraddiin amma mallaqaan geenye amma abdiin bilbilii nu waami. Aaduma Oromootiin dubbataa jirra afaanuma Oromootiin. Ayyaa. Seeruma takka jedha. Nure akkuma kiyya kanan gootu ofirraa buusu atillee fidi. Oromoon akkiyyattu. Ammas gaafiin qaba. Dubbaddu harka tokko. Oggudii inni dhufe mee obsaa kaanutu gaafiin arguu hin bulchu. Khalifa galatoomi. Anamma wanni dubbii ijoo ani barbaadu dhugaa fi haqa. Micayyoo duute tana Waaqayyoon lubbuu ishii amaaru jannatatti ishiidhaan kananiisu inni guddaan nuti kan barbaannu jalqaba duraa sabboona qabaa fidaa kanan jedheef kana Nuuraddiin seenaa fi kana ammoo abdii eenyu jetta mucaa sanallee kana jareetan kana hunda maqaa isaanii kana kanan qabee fi akka qorannee irra geenyufan jalqabuma duraa kanan barbaadeef maalinni amma dhufnee dubbii ijootti dhufneerra. Dubbiin abdii fi gara madaamititti walitti gumooftee jirti. Isinis immoo waan irraa argannetu jirti. Isinii galee waa'ee maallaqaa waa'ee maalii maallaqni erga Mucayyoo lubbuun ba'a godhuu hin dandeenye. Amma abdii nuu fidi Nuuraddiin yoo dandeesse nuu fidi asitti abdii. Bilbilaa jira baraan bilbilaa jira. Galatoom. Waamaa jira maayikiin qabaddu akkanumatti bilbilaa. Abdii. Salaam alaikum. Abboo mana Mubaarak keessa si barbaadaa jiran jedhu. Jarrillee si dhagaa jiranii mucaalleen dhufee achi jira dhugaa jirtu sirraa qulqulleeffachuuf jechuu. Jechuun galgala dubbatteera jaarsummaa. Galgala dubbattee jirta ila. Amma Mubaarak yeroo dhufee asitti waa godhamaa. No akkasii miti na dhageeffadhu kaa ila. Ani hojii qaba dadhabeera amma ta'uu hin danda'u. Mimi abboo ani. Na dhagaa si dhageeffataa jiranii ila si dhageeffataa jiranii yoo barbaadde asumarraan waa jedhiin ila laal. Abdii. Salaamu alaikum Abdii. Salaamu alaikum. Abdii keenya Oromoodhaatu jecha tokko sirraa barbaada. Obboleettii teenya dhiigasii barbaaduuf asii walitti qabamnee dhugaadhaa biyya adda addaa jirra. Kun biyya Faranjii jirra, kun biyya Afrikaa jirra, kun biyya Eeshiyaa jirra. Biyya adda addaa jirra. Leena bitachiise obboleessoo biyya adda addaa jirra. Dhugaadhaa bikka adda addaa tanirraa dhufnee waa murteessuu hin dandeenyu dhiiga obboleettii teenyaa tana barbaadu jirra. Kabajaa Oromummaatiif akka amantaa Musliimaatti illee si qabna. Kootuuti afaan tokko waan nuti si gaafannu nuu deebisi obboleessa kiyya. Obboleessi kiyya boru galgala murteeffanneer Nuuraddiin jira, Sabboonaan jira, Siraaj Amaan jira, Abdurrahmaan jira, namoota baay'ee Umar Abbuu jira. Gara nama 7-8 boru mana yaalaa deemudha. Achi deemnee namni hin barbaada jedhee dhufee inshaallah Kaayiroo irraa Ameerikaa irraa koottaan barbaadna. Isin faana jira. Amma immoo ani wanti ibsa kennitu kun galgala ibsa kennee ture mana Nuuraddiinitti bututtuun faayidaa hin qabne ta'a hojii ofiitti biyyaa baate nama dalagateetiin jiraatu obboleessi kiyya maqaana balleessanii isattu dhaqee akkas godhee jechuu jiran dhugaa seera addaan baasa kana si galee kana waan ta'eef anamma dadhabaara hojii qaba ganama sa'aatii booddee beellama. Amma laali obboleessoo galatoomi dubbii dhugaa jettee laali amma shamarran galatoomi dhiifama naa godhi asitti amma laali nuti dhugaadha
yoonii fi namoota si waliin jiranillee dhugaa mucaa tanaa obboleettii teenya tanaa walumaan barbaanna. Namni kallattiidhaan yakka kana mucaan si zoonoo jaa jira bar. Mucaan isatu fuudhee wanni ani beeku hin jiru du'allee isatu na dhageessisee. Kanuma kootu hivi kaati marra koo qaba hodhi ati maal taati seeni kootu. Ayyee koo seeni dhufaa jira jaajama. Bu'aa jala namni tokko jalaa bu'aa obboleeyyan. Mana mubaarik.